Nagaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa har'a bilbila keenya irratti beeksisoonni adda addaa yeroo nuti daataa fayyadamnu bifa garaagaraatiin beeksisoonni adda addaa osoo nuti hin barbaadiin bilbila keenya irratti deddeebi'uudhaan yoo nu rakkisan ta'e isa akkamitti akka sirreessuu dandeenyu ilaalla. Kana ilaaluudhaafis jalqaba irratti gara siitingii bilbila keenyaa ni seenna. Siitingii bilbila keenyaa eega seennee booda konneeshin kan jedhu ni banna. Connection kan jedhu gabannee booda more connection setting kan jedhu banna. More connection setting kan jedhu gabannee booda private DNS kan jedhu kan ni banna. Isa gabannee booda sadan yookiin filannoowwan sadan tokko jira. Innis maalni off jedha automatic jedha. Private DNS provide host name kan jedhu kana irra ni keenya. Sarara keenya booda maal jennee barreessina? DNS adugaardi dns.adugaardi.com jennee barreessina. San booda save jenna jechuudha. Bifa kanaan yoo save taasisnu iddoo daataa fayyadamaa jirutti bifa kana save yoo taasisnu yookiin dns.adugaardi.com jedhu kana save yoo goone kana booda viidiyoon yookiin beeksisoonni adda addaa bilbila keenya irratti osoo nuti hin barbaanne dhufanii nu rakkisa sun ni hafa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan beeksisoota adda addaa bilbila keenyatti deddeebi'uun nu rakkisan ofirraa hambisuu ni dandeenya. Odeeffannoon kun baay'ee akkasitti tolee abdiin qaba. Viidiyoo subscribe godhaa akkasumas like gochuun irraa fatina. Bye.